jalqabaan torban muraasa dura viidiyoo irratti afaan ishee huccuun cuqqaalamee fi miilli hidhamee yeroo dararaan irratti raawwatu kan mul'ataa turte shamarree Nahimaa Jamaal gadhiifamteetti. Lammiin Itoophiyaa barumsa adda kuttee kan caalutti bahaa jettee waggaa darbee caamsaa keessa magaalaa Shaashamanneerraa ka'uun ture kan Liibiyaatti harka hidhattootaa buute. Kanneen ishee ugguran birrii 750 kaffaltan malee suuraa reeffa ishee isiniif erginaa jechuun viidiyoo ergaa maatii doorsisaa turan. Amma hunduu kaffalamee fi magaalaa fidanii nagadhiisanii jetti Nahimaan. Waayila keenya ammayyuu ittaanaatu dubbise. Dhaggeeffattoota keenya akeekkachiisa afgaaffiin kun miira isin jeequu mala. Egaa amma haala teenya gaafa laalleen viidiyoon yeroo sireeban agarsiisu kan nama jeequ baay'ee gadhiifamaa ture. Akka maallaqa erganis maatii kee rakkisaa turanii tarii akkamiin si gadhiisan amma haala ammatti jirtu? Yaa isaan illee waan argatan waan gadi barbaadanii gadi argatan magaalaa fidanii gadi dhiisanii. Maallaqa si gaafatan hunda harkaa fudhatanii? Hunduu kaffalamee fi birrii fi akka fudhatan irraa gammachuun. Maallaqa hagam jechuudha? 700. Yeroo achi keessa turte yeroo haala teenya ilaallu akka dararamaa turtedha. Haala kamii keessa dabarteeti? Haala keessa dabartee mee nutti himeeti? Biyyooti keessaa baay'ee tokko ulfaataa. Yeroo maatii kee gaafanneen kutaa 11ffaa otoo barattuutti dhiiftee kanatti gara Liibiyaa deemte waggaa darbee tarii akkas gochuu keetti hin gaabbitaa? Wanna keessa darbee kunii yoo yaadadhu si'achi amma yaadi kee maali? Biyyatti deebi'uudha moo mo'achumaan itti fuftee gara Awurooppaa fi Ameerikaa kana deemuudha barbaadde? Amma egaa asiin dafee wanna baay'ee keessa darbee wanna asiin dafee bakkuma yaadu kan deemuudha. Amma namoonni baay'ee hidhamuu kee dararamuu kee ergan dhiphatan jiru. Isaaniif ergaa maalii dhaamtaati? Ergaan isaan hidhamuu akka wanni narra gahe akka nama lagguuf hin barbaadu karaa kanaan akka hin deemne waan kana du'aa fi jiruu jidduu wanna akkasii waan ta'eef karaa kanaan akka hin deemne isaaniif. Xiqqoonan gaabbanaan jettee amma immoo gadhiifamteettaa deebitee immoo gara Awurooppaa fi Ameerikaa deemuudha barbaadda. Rakkoon akkasii irra deebi'ee naqunnamuu danda'a jettee yaadduu akkasii hin qabdu? Ammallee sodaa keessa jira. Ammallee yaa Liibiyaa jira wanni yaaddaaf wanni boru uumamuun hin beeku rabbitu beeka. Garuu iddoo tokko nama sodaachisa. Mana hidhaatti keessa turte keessatti lammiileen Itoophiyaa turanii? Hin jiranii. Tarii wal gargaaruun kun wal hubachuun ture? Kan beeku hin jiranii warri nabila seenanii waggaaf ji'a lama gahanis hin jiru. Ijoolleen ji'a 3-4 gahan illee hin jiru. Jarri kana godhan ee'uudha warri namoota qabanii qarshii gaafatan? Eenyuun akka ta'e hin beeknu bara. Jechuun isaanillee arginu jira. Dabaleetiin fuula isaanillee nu agarsiisanii. Fuulmayyuu isinitti agarsiisanii? Eenyuun akka ta'e arguu hin dandeenye. Afaan maalii walii galtu? Arabiifuma dubbatan. Ati afaan Arabaa dubbattaa? Namatu ni kutu jira achitti namni kan akkana jedhaalamu jedhanii. Tole gaaffii koo xumuraan jira. Achi keessatti nyaata akkamiin isin dhiyeessu? Akkamiin isin qabu? Nyaanni hin jiru, mokorooniin hin jira, guyyaatti si'a tokko nyaanna. Guyyaatti si'a tokko qofaa nyaattu? Si'a tokko nyaanna guyyaatti hin jira mokorooniin. Nama baay'eetu jira, wanni kana jedhee dubbachuu illee hin danda'u. Na hubadha. Itoophiyaatti dorgommiin quraanaa fi azaanaa idil addunyaa yeroo lammaffaaf gaggeeffamuu eegale dilbata dhufu kan xumuramu yoo ta'u kan gaggeeffamus isteediyeemii guddicha magaalaa Finfinneetti. Dorgommiin kun qindoomina waldaa quraanaa Zayid Ibn Saabit Quraan Asooseeshin jedhamuu fi gumii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatiin gaggeeffama. Qophii dorgommii kanaa fi bu'aa inni biyyaaf qabu irratti Hamzaa Huseen dura taa'aa waldaa quraanaa Zayid Ibn Saabitii fi abbaa seeraa dorgommii quraanaa fi azaanaa idil addunyaa Dooktar Nuraddiin Qaasim dubbiseera. Biyyoonni gurguddaan kan baranaa kanarratti hirmaataniiru Ameerikaa irraa, Awurooppaa irraa, biyyoota Arabaa irraa, biyya Afrikaa irraa almost kontinentiin hundinuu irratti hirmaataniiru jechuun ni danda'ama. Sagantaan kun maaliif istaadiyoomitti waan qophaa'u waan ta'eef addunyaa irratti fudhatama guddaa argatee riikardii cabseera jechuudha. Sagantaan keenya kun kan wal dorgommii baranaa kana kan adda isa godhu tokkoffaa wal dorgommiin baranaa kun shamarran yeroo jalqabaatiif wal dorgommii idil addunyaa kan shamarranii Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif jalqabde baay'ee tokko as adda isa godha. Akkasumas immoo tireeningii addaa warroota
namoota wal dorgommiif addunyaa irraa dhufaniif namoota high profile ta'aniin professional ta'aniin Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif kanas yeroo ammaa kana kennaa jirti. Akkana jechuun Itoophiyaan wal dorgommii quraanaa addunyaa kanarratti teeknikaalii illee karaa teekniikaatiin karaa professional ta'een sadarkaa addunyaatti hojjetaa jirti jechuudha. Akka walii galaatitti wal dorgommiin baranaa kun tokkoffaa tuuristii harkisuu irratti baay'ee gahee guddaa taphata. Investortoota gara biyya keenyaa akka isaan dhufan irratti gahee guddaa taphata. Akkasumas immoo walitti dhufeenya uummanni Itoophiyaatii fi uummanni addunyaa akkasumas keessattuu uummanni musliimaa fa'aa baay'ee carraa guddaadha jechuudha. Sababa carraa kanaatiin scholarship fi wanti kana fakkaatu carraan adda addaa argamuun isaan hin hafu jechuudha. Biyyi keenya immoo akkuma atileetiksii irratti akkuma fiigichaan addunyaa irratti beekamtii argatte wal dorgommii addunyaa quraana kan azaanatiinis gahee guddaa taphataa jirti jechuudha. Itoophiyaa irraa dorgomtoonni akkam hunda irratti hirmaatu moo meeqatu dhiyaatanii maaltu eegamaa ammoo bu'aan irraa argamu maali? Waggaa tokkoodhaaf itti qophaa'aa turre kutaalee adda addaa magaalota adda addaa irratti wal dorgommiin calalliin sadarkaadhaan hojjetamaa ture. Amma immoo akka walii galaatitti sagantaa addunyaa kana dura Itoophiyaanis karaa majlisaa kutaalee adda addaa irraa calallii godhanii fidanii akka Itoophiyaatti immoo wal dorgommiin xumuraa adeemsifamee jira. Wal dorgommii waliigalaa kanarratti kan tokkoffaa bahan quraana juz'a 30 warra namoonni sammuu isaaniitti hafazanii qabatan dhiirarraa kutaa Somaalee Jigjigaa irraa dhufee mucaan tokkoffaa kan bahe isatu Itoophiyaa bakka bu'e jechuudha. Kan lammaffaa mootu azaanan magaalaa Finfinnee irraa tokkoffaa kan ba'e azaanan warra Finfinneeti. Innis azaanan ni hirmaata jechuudha. Dubara keessaallee akkasuma Finfinneettu tokkoffaa bahee wal dorgommii quraana hizbii juz'a 30 dubara irraa Finfinnee tokkoffaa bahee jechuudha. Kanaaf ijoolleen Itoophiyaadhaa baay'ee tokko dorgommii kanarratti qabxii guddaa fiddeetiin expect goona. Inshaallah badhaasa ciccimaa qabu qophaa'ee jira badhaasni adda addaa. Yeroo lammaffaadhaaf Itoophiyaatti kan inni geggeeffamaa jiru. Ka geggeessu biyyoota hedduudha. Itoophiyaan garuu yeroo gabaabaa keessatti si'a 2 geggeessuu dandeesse. Kun maalirraa ka'eeti mee? Beekamu azaanni asli isaa Bilaal Habashii deebi'a. Bilaal Habashii mootu oriijiniin isaa Habashaadha jedhamee waan amanamuuf nutis immoo azaanuma kanaa'u indaloon garan UNESCO irrattis galmeessuudhaaf irratti hojjetamaa jira karaa adda addaatiin karaa teeknikaatiin jechuudha. Kanaaf wal dorgommii azaanatiin Itoophiyaan mootu moor siiriis taanee jajjabaannee biyyoota biraa irratti azaanni kun wal dorgommii azaana baay'ee waan hin jirreef kanaan karaa addaatiin itti fufna jechuudha. Sagantaan kun bu'aan isaa warra musliimaa qofa osoo hin ta'in bu'aa biyyaatti irra guddaa irra caalaadha. Maalinnaan tokkoffaa image building guddaa of keessaa qaba akka biyyaatti. Biyya keenya kabajaa inni kabajsiise jechuudha. Kabajaa guddaa biyya keenyaaf kenna. Tuuristii gara biyya keenyaa nu harkisa. Investortoota gara biyya. Kun Biraanee Dandeessaa jedhamti. Ambootti barattuu taatee waan xixiqqoo daldaluu jalqabde. Kutaa 6ffaa yeroo barattu garuu waan barnoota oolteef barsiisaan daree akka hin seenne ishee dhorke. Kanaan umurii ijoollummaatti barnoota addaan kuttee daldala isheetti fufte. Maallaqa gahaa waan hin qabneef duubee fudhachuudhaan gabaa araadaa yookiin kolfee jedhamutti gurguraa turte. Har'a aadde Biraaneen haadha qabeenya guddaati. Namoota harka qalleeyyii ta'an kumaan lakkaaman akka daldalaan of gargaaran deeggarti. Kunis garuu kan salphaatti dhufe miti. Waayilli keenyi Warqinaa Dirribsaa dubbiseeraani. Ani bulan nagadan ture abbaa manaa koo faana ol baru achi gara shunkurtiitti galee. Gara shunkurtiitti galee shunkurtii waraana ጓደኞota kooraa fudhadheen charachara ture. Characharuu ani immoo achi ufan danda'e. Uf danda'eem barandaa irratti bitee Addis Ababaatti fe'uu jalqabe. Innis ijaana qarqaaruufuu humna arganne lama taane jechaadha. Achi biyya biraa yoo hojjechuu jalqabne. Innis anis wal qarqaarree ani akka raddaatitti inni akka shufeeraatti finnee immoo ganama asitti gurgurra halkan oofaa dhufneetu asitti naganna. Inni immoo naanni midhaan of danda'ee gara midhaanitti bahu ani isa kana waan kun warra of hin dandeenye kumtaala hireen galgalaanii duubee koo sassaaba achumattan of danda'ee ani aqmiinis naa dhufee of danda'ee achumatti of danda'ee nan nagadu jalqabe. Ofii keessan duwwaa ta'uu taane namoota humna hin qabnellee waan sanaatti balatti akkamitti namoota harka qalleessa faana nagaa hojjedhaan namoota kun waan qabne osaan dhaban waan akka isaan hojjetanii of danda'an ani gijaan godaa rakkadhee dhufeefu isaan namni rakkadheedhaan waan isaan barbaadan kennaaf isaan kun dhoowwatanii gurguranii naa fidu. Dooniyyaa nafannaa achiin characharannaa galgalaan buufatan bu'aa isaanii fudhatanii anaaf anna tagabba'u ankunaa kennu. Zaba koo sin tuqan. Warraan bu'aa galagalle boru gudaraa galagalla. Bakka nama aqmii dhabe warra aqmii qabne jiru fudhatanii nagadanii mana faan ijaarratan nama meeqa jiran irraa galagale. Duubee
Otoo maallaqa siin kenniin duubee siin irraa fudhatu. Duubee fudhatu. Gurguraa oolaniitu galgala jedhu. Galgala nuu kennu. Nurraa fudhatu duubee. Hin gurguratu. Bu'aa ishee keessaa fudhatanii maallaqa keenya duubeedhaan sabassaban. Mazgaba qabna. Mazgaba guddaa qabna. Waan argatan isaanis waan ijoollee isaanii ta'u keessaa hin argatu. Isheen keenya waannaa keenya immoo nuuf fidu. Yaada kana eessaa fiddanis jechuun koo namoonni amma humna hin qabne akka sanatti akka fayyadaman akka gargaaraman yaadni kun eessaa siif fidda? Anis duubee fudhadhee characharee argeera ka akka bu'aa akka ennaa duubee fudhatanii nagadate hoo ciman akka bu'aa akka ittiin lawxiin jiru nan beeka. Kanaafuu ennaa dhuftee rakkoolee natti odeessite hojjette dhirsa kee harkan eegi. Ati har'aa hoo jammarte kumtaala koo jammarte boruu nama mataa bituudhaan jedhaan. Odeessanii buna danfistanii oduu odeessaa ooltanii umaan argattani. Harka jaarsa keessanii argattani umaan argattani. Cimaa hojjedhaa ana laalaani fakkii keessanii jedhaani. Nama meeqa gargaartu amma haala amma jette kanaan magaalaa Amboorraa kana fi Gudarnaan jetteetta? Gudaris Amboos. Nama meeqa ta'a amma namni guyyaadhaan dhufee sirraa fudhatee ittiin fayyadamaa oolu? Nama kumayyuu hin darbu dabtarri kuwaan xaafamaa oolu. Nama kumayyuu hin darbu guyyaadhaan ganama sa'aatii 12 hoo jammare sa'aatii 12 dhaamla galgala amma dhiyootti. Amma kiiloo meeqatti fasirraa fudhatu guyyaa tokkotti fakkeenyaaf? Namni tokko amma kumtaala 5 inni haqni immoo gadaanaa immoo kumtaala tokko ishii gadaantuu xinnoo. Adde Biraaniidhaaf soorummaa jechuun maalinni meesanaa himi? Soorummaan siif maali? Soorummaan homaan natti no'uus natti qorruus hojjaa innaan hojjedhe dasna jedha. Waan itti boodee natti fakkaata. Har'a otoon sooromee alamii kana bitee idduma sanatti na argita buru. Fakkii namaa ta'een amma namoonni naan arganii dhufanii hojjetani dasna jedhu. Waan ittiin ka'ee jaan beekuufu iddoon ga'ee jaan beekuufu waan qirna jedhu sin qabu. Hojiin irratti hojjechaa jirtan amma sadallaltan irraan ala biizinasiin biraas hojjechaa jirtan maal fa'idha? Makiinota qabnaa, makiinonni keenya hojjetu, magaazana guddaa qabnaa, magaazanni takaraayyaa. Fooqii qabnaa, fooqiin keenyas hin takaraayyaa. Aniif inni immoo magaazana sanas, fooqii sanas, makiinota sana caala hojjeta. Icciitiin milkaa'ina koo maal jettee Adde Biraaniyaati? Ankaraan naga'e abbaan manaa koo nama gaarii. Ijoolleen koo suusiin qaban. Waan nuti jennee bahu, karaa nuti jennee bobbaanu. Ana abbaa koo nana mana, inni na amana. Ijaa walamannee hojjennuufu icciitiin keenya bal'aadhaa guddaadha. Waan naan immoo jireenya keessa walamanteedha. Kanaatu kana nu qaqqabsiisuu danda'ee jechuun danda'a. Ashama kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya. Warreen chaanala keenya faareeffatan laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan koomentis nuqannaa yaadni keessan ni hojjibeessaa. Sumaanuu yaada nuqannaa isin jenna. Akkuma beekamu oduuwwan ijoo guyyaadhaan deebii haala yerootti wajjin wal qabatee oduu jiru kan afaan Oromootiin qophaa'an kan garaagaraa maddeen garaagaraa akka BBCdhaa fi VOA afaan Oromoorraa qindeessuudhaan wanti sassaabne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nu hordofaa isiniin jenna.